warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtanii bakka jiraattan isiniin jedha. Bakkuma isin jirtanitti nageenyi kiyya isin haa ga'u. Akkuma viidiyoo kiyya ka guyyaa san argitanitti yeroo saaraa keessa gaddee mucattii wayii arge beeytanii arabni dalaga irraa baastee jechuudha. Hunoo nama ofirraa ari'uu jammarte. Wallaahi inshaallah rabbi sinaatiisu jabaadhaa. Ama bakka wayii jirraa ifalleen hin jiru. Isinleen asuma jirti. Akkasitti mee hin gaafannaa yoo akkasitti daftee haa dubbattu sababa irraa baasaniif isiniin jedha. Akkasii hunoo dubbadhu mijatti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nagaa jirtu. Mee akkami dalaga irraa maasi baaste arabni maasi baasan dafii dubbadhu. Dalaga irraa wanni na baasaniif hamla jiranaan jedhanii na baasanii jedhanii erga na baasanii jedhanii illee mootu ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti isa kunoo isa kanatu fuudhee naan galee akkanatti dalaga irraa na baasanii na ari'anii kana waan ta'eef dalagaa sii barbaada naan jedheetti dalagaa sii barbaada naan jedhee akkasitti innoo ta'e kana waan ta'eef Ini ofirraa akkasii mee xiqqoosi. ishee